بسم الله الرحمن الرحيم. كن سينا أبا بكري كتا تربفات kabajamtoota fi daawwattoota keenya kan guyyaa irraa akkam jirtan nagaa fayyuma baga rabbiin guyyaa irraatiin nu gahe alhamdulillahi rabbil aalamiin asirraa wal arguu keenyaaf egaa daawwattoota keenya warreen chaanala kanaaf haaraya taatan sabiskiraayib godhaa viidiyoo kana immoo laayik koomentii fi sheer godhaatii obboleeyyan keessan biraan nuuf gahaa isiniin jennaa. waa'ee amanuu abbaa bakrii irra jirraa kutaan ja'affaan waa'ee amanuu isaa dubbata akkasuma kutaan torbaffaan illee waa'ee amanuu abbaa bakrii akkamitti islaamawee waan jedhu seenaa waliin kaafnee turre akkasuma abbaan bakrii ogguu ergamaan gara amantaadhaa waamu waan takka gara hin gaggallee waan takka illee itti mamaryannee akkasumatti itti amanee jedhan. akkasuma warreen biraa immoo namoonni biraa ogguu gara amantaa waaman takka xiqqoosii itti lallaalu malee itti amanuu kanaaf abbaan bakriidha. akkasumatti rabbiin uumee tolchee namni akka abbaa bakrii sahabaa keessaa namni akka abbaa bakriidha imaana qabu hin jiru jechuudha. namni abbaa bakriitiin qixxaatu hin jiru. awwala nama ergamaatti amaneeti alayhi salaatu wassalaam. hadiisni biraallee kan aliyyi jedhu ni jira. aliyyi miti kanaaf abbaa bakriiti jam'ii gizee goonu namni dura ergaa rabbiitti amanee abbaa bakriiti. aliyyi illee gizee dubbatu ofumaa isaati namni dura ergaa rabbiitti amanee abbaa bakriiti jee dubbataa jechuudha. kanaaf abdallaa ilma abbaas illee gaaf tokko gaafatanii turanii namni dura amane eenyu jedhanii abdallaa ilma abbaas kana gaafannaani maal jedhee qawlii yookaan shi'irii Hassaan bin Saabit walaleessa kan walaloo qaroosan sahaabota keessaa kan walaloo qara'u Hassaan ilma Saabit kan ture radiyallahu anhu jecha Hassaan bin Saabit kana hin gartuu hiije. Hassaaniin shi'irii gabaabaa tokko kaayeeti abbaa bakriitiif kaayee akkasitti shi'irii godhee awwalli namni amane abbaa bakriif jedhee shi'iriidhaan geggeessee jira jechuudha. akkasi warreen shi'irii sana feetanis immoo barbaaduu dandeessu shi'irii abbaa bakriitiif jedhame jechuu duuba. ogguu Hassaaniin akkanatti maqaa ergaa rabbii dubbatee maqaa abbaa bakrii amanuu dubbatee saanii asnayni jedhee keessa fidee idhumaa fil gaarii ogguu jehusan gaargaan rabbii akkasi koflee ahsanta yaa Hassaan jeen tolchite yaa Hassaan jedhee koflee hangaa qarrifoon isaa kun mul'atutti ergaan rabbiin kolhee. warri har'a shi'iriin haraamii jehu shi'irii dhaggeeffachuun walaloo dhaggeeffachuun haraami warri jehu ragaan kanaaf shi'iriin durumaahuu jira. shi'iriin diin keessatti ni jira. shi'iriin arraffamtuu taate kan ergaa rabbii alayhi salaatu wassalaam shi'irii guuttachuurra malaa guuttachuu wayyaa kan ergaan rabbii jee shi'irii mazmuumaa baana mazmuumaa shi'irii arraffamtuu baanaa jedhan. allatii fiihi zammu man laa zamma lahu wa madxu man laa madaxa lahu jedhan. shi'iriin sanuu kan silaa namni arraffamuu hin qabne arraffamee namni faarfamuu hin qabne faarfamuu. shi'irii kanaaf baana malee walaloon karaa diiniitti nama kaasu durumaa'uu ni jira. ergaa rabbii kofalchiifte osoo haraam ta'e ergaa rabbii Hassaaniidhaan maaliif Hassaanii irratti moromaa hin goone Hassaaniin dogoggora jedhaan sila takka ergaa rabbii haraam takka argee hin dhiisu ittis hin gammadu. kanaafuu shi'iriin durumaa jira obboleeyyan keenya. ammallee warri shi'irii abdii qabdan warreen barreeffatanii qabdan waa'ee diinii taanaan waan bareedduu tanaan itti nu jajjabaadha isiniin jennaa rabbis naa jabeessu. amma gara abbaa bakrii haa dachaanu. abdallaa ilma abbaas akki jedhe waan ibni abbaasin anna abbaa bakriin sahiba nabiyya sallallahu alayhi wasallama ergamaa fi abbaa bakriin saahiba ture jaahiliyyaa keessattii fi eega jaahiliyyaa boodallee eega amantaan islaamaa dhufeellee jennee dubbanne
akkasuma gaa saahibummaan isaanii itti fufee waliin shaam dhaquu isaanii illee dubbanne. أن أبا بكر عبد الله المباس كجي أن أبا بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يرجمات صاحبه وهو ابن 18 سنة إسا وقع قرص الديتي وهم يريدون الشام إساني شام نقد أديمنو أبا بكر وقع قرص الديتي إساني شام تقول أبديمنو قافة نرقى ربي وقع ميكتها جنان وقع diidama tahaa jechuudha. Waggaa lama walii hangafa turan jechuudha. Shaam deemuudhaaf isaanii shaam fedhuu fi tijaaratin naggaadummaadhaaf gara shaam imaluu fedhan. Hattaa nazaluu manzilan akkasuma osuma deemanuu qubsuma wayii hanga qubatan takkatti ni deemanii shaamitti fiihi sidraa bakka san qubsuma san birammoo qurquraa wayii jirtii jedhan. fanazala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ergaan rabbii gaaduuba qurquraa san jala ni qubatee jedhan. fi dhillihaa aduurraa gaaddisa isii qubatee gaaddisa qurquraa sanii ni qubate. wamadaa abuu bakriin abbaan bakriin mo'achi deemee ilaa raahibin gara molosseedhaani deemee molossee jechuun akkuma dhihoo dabarsinetti maal jenne rabzu nisaa'i dhalaa ofirraa dhiisuudha. wattikhaadu sawaamici goojjoo jaalatanii itti galuudha. qeesii miti jechuudha. qeesiin jaartiin fuuti haadha manaa ni godhatti ilmoo ni qabdi. kanaaf qeesii miti molossee jedhama jechuu duuba. haaya molossee wayii biraa achi kutee ergamaa qurquraa jalatti dhiisee akkasit duuba gara raahibee yuqaalu lahu baxiiraa baxiiraa ka maqaan isaa baxiiraa jedhamu bira achi kutee yas'aluhu an iddiini maaliif dhaqe amantaa irraa gaafachuudhaaf deeme namichi kun beekaadha jechuudhaaf. faqaala duuba ni jee raahibtichi min arrajuli alladii fi dhilli sidraa namicha qurquraa jala jiru san irraa hubadhuu jeen. faqaala ni jee duuba zaaka muhammad bin abdillah inni bar muhammad ilma abdillaahiti bar saahiba kiyyaa jeenka. raahibeen sun baxiiraan sun hin beeku jedhee barsiisuuf deema abbaan bakrii. haaya bari ka buka jala jiru san muhammad bin abdullaahidha jeen. qiimaa isaa hin barre abbaan bakrii amma dura qiimaa ergamaan barre alayhi salaatu wassalaam amma dura qiimaa isaa hin barre itti fayyadamuu hin jalqabne amma dura maalummaa ergamaa waan hin barre jecha bar saahiba kiyya muhammad jedhamaa jee. haaya amma dura nabiyyiin taane jechuudhaaf. zaaka muhammad bin abdillah qaala ni jee duba raahibtichi baxiiraan ni jee wallaahi haadaa nabiyullah wallaahi namichi kun nabiyyi rabbiiti jeen duuba. nabiyyi rabbiiti inni kitaaba wayii dubbisee qabaa beek ilaal alaamaa harkatee bar. martazalla taxtahaa axadun wallaahi jeen nabiyyi rabbiiti. martazalla takkaan gaaddiseeffanne gaaddisa jala hin teenye takkaa taxtahaa jalasii qurquraasan jala takkaa hin teenye jalasiin gaaddiseeffanne jeen. ahadun bacda ciisaa ciisaa boodaan namni takkallee ciisa bni maryamaanis gaaddisa san jala taa'ee turee jee. namni tokko hin gaaddiseeffatu eega ciisaati illaa muhammadun sallallahu alayhi wasallama muhammadii nama jedhamu malee nabiyyicha muhammad jedhamu malee jeen. inni eeguu jiraa bar baxiiraan sun. allahu akbar. فوقع في قلب أبي بكر قلب أبا بكر كيست أرقمي اليقين dhugoom sunni argame nabiyyi kana nabiyyi namichi kun jechuu dhugoom sunni argame obboleeyyan keenya. Abdallaa ilma Abbaas irraa deemaa rabbisarraa haa jaalatu. Abdallaa ilma Abbaas kun ammallee waahee awwala nama amanee
nama balaanitti buutee hogguu dubbatu warra awwala mokkoramee amantaa ifa baase. Warri kaan warri akka Khadiijaa kunfaan osuma amanee jiruu iimaana isaa dhossee namni torba immoo iimaana isaa mul'isee san dubbachuudhaa deema. An Abdallaa irraa gabaafamee Abdallaa ilma Mas'uud irraa gabaafamee rabbi isarraa hajaalatu qaala niji awwalu man azhara islaamahu awwalli nama amantaa isaa ifa baasee mul'isee dhossuu didee warri kaan ni dhossee ummanni kaan ni dhossee awwalli nama amantaa isaa mul'isee sab'atun nama torbaa je rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam wa abuu bakrin wa ammaaru wa ummuhu sumayyatu wa suhaybu wa bilaalu wal miqdaadu فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه akkas duuba nama torbaa jedhan namni dura amantaa isaa mul'ise sodaa dhiisee dhoysuu dhiisee torban kana duuba ergaa rabbiiti jedhan tokkoffaan takka wa abuu bakrin abbaa bakriiti lama wa ammaar bin yaasir sadii wa ummuhu sumayya haadha ammaar sumayyaadha afuri suhaybi shani bilaali ja'a miqdaadi torbaa jennaanii torban kana duuba فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إرقى ربي فمنعه الله بعمه وقلنا من تاكنا ببلسو والرب الرأي التلفي وقلنا أمتا رابسودا ببلسو بربادو دوبا ربين عدوي الرأي أركي مشرك توتا الرأي أركي بأبي طالب أبي طالب صورة رجال جدا ni ajjeefnaa nukkenni jedhanii guyyaa meeqa gaafatanii nukkenni ni dide duuba lakkii ilma koo ajjeeftanii jeen wasiillee yookaan adeerrisaa yookaan abbeerrisaa jechuudha duuba kan keenya guddifattaa kan kee nukkenni ni ajjeefnaa jennaan duuba ni didee ogguu booda ammaaraa ilma waliid ammaaraa ka jedhamu takka fidanii kaduraa afaaniin dubbanne amma hojiin argamsiifnaa jedhanii ammaaraa ilma waliid fidanii ammaaraa kana guddifadhuuti kan keenu kennini ajjeefnaa jennaan kan kooni ajjeeftani kan keessaniifiniin guddisaa jedhee adeera sodaatanii akkasitti callisan duuba waammaa abuu bakriin ammoo abbaan bakriidha abbaa bakrii famana'ahu allaahu biqawmi akkuma dhiyoo dubbannee kutaa lammaffaa keessatti dubbannee famana'ahu allaahu biqawmi gosa isaatiin rabbiin irraa deebise waammaa zaa'iruhum ammoo duuba shanan afan fa'aakadahumul mushrikuuna mushriktoonni ni qabanii jara afan kana mushriktoonni ni qaban ammoo warra hafan kana jara shanii afan kana mushriktoonni isaan qaban fa'albasuuhum adraa alhadiidi qoloo sibiilaa itti owwisan duuba wasaharuuhum fi shamsi aduu keessa geessanii qixaaxan duuba aduu keessa geessanii qixaaxan akka barbaadan godhanii jechuudha famaa minhum insaanun jara shanii kanarraa tokkolleen hin taane illaa waqade waataahum alaamaa araaduu waan fedhan waan barbaadan geessan malee hin taane waan barbaadan godhan waan barbaadan irraa arkatan jara shanii kana jechuu duuba jarri shanii kun eenyu duuba haaya jarri shanii akkanuma reefuu dubbanne ammaarii fi haadha ammaar lama suhaybii fi bilaaliin afur miqdaadii wajjiin shan jara shanan kana akkuma barbaadan godhanii haaya illaa bilaalii malee فإنه هانت عليه نفسه
دوبا بلالي كان لبون سارت تكاتي أي تساغرت لبون الرت تكاتي في الله رب ما بجتة دوبا كتاتا هايا وهانا على قومه وسيسارت اللي لبون تكاتي فأعطوه الولدان ijoollee kekkennan duuba ijoolleetti kekkennanii akka ijoolleen akka barbaadde goote duuba wa'akaduu duuba bilaalee kana ni qaban yaxuufuuna bihi shicaaba makkataa gaara keessa fuudhaniiti naannawaan makkatti wahuwa yaquulu ahadun rabbi tokko omaa kafruu dide akkasit duuba abbaan bakrii fiigaatti dhaqee irraa bitateeti akkasit bilisoomse abbaan bakrii bilaalii kana bilisoomsuu keessatti waa godhii wayii bilaalirraa hin qabu akkasitti akkuma rabbiin dubbate wamaa li'ahadin cindahu min nicmatin tujzaa wamaa li'ahadin bilaaliif hin taane cindahu bilaaliin biratti من نعمة تجزى جتشون نعمة غلطة غلفمترا برانجرتو هايا من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى هايا وما لأحد نم تكو فنتاني جيمي وما لأحد بلالي فنتاني عنده أبا بكر براتي من نعمة قدي ويقد انجر بلالين أبا بكريتي تجزى كان قلتا قلفمتو إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى أبا بكري فولم ربي بربادو رافي بلسوم زمالي قدي ويوان تكا بلال الراقباتيتي متي سوابتي بيكي بر أكسي دوبا warreen je'ummoon jira namni awwala amane aliyyiidha aliyyiin imaana isaa dhoffate malee warri ji'anillee ni jiranii ummanni bakka lamatti bahee khadiijaadha mutlaqumatti immoo awwalli nama amanee khadiijaadhallee warri jiran ni jira kanaafi dubartoota keessaa namni dura amanee khadiijaadha duuba ijoollee keessaa namni dura amane immoo aliyyiidha waggaa 8 moo waggaa 10tti amanee warra baaluqerraa ammoo ka dura amane eenyu abbaa bakriitii jennaan duuba ammoo duuba ummanni bakka lamatti ba'e waqaala idan awwalu man aslama aliyyiidha warri jedhan jiran summa zayd bin haarisaa eeganaa zayd ilma haarisaa eeganaa abbaa bakrii eeganaa ummanni wal faana itti fufee jedhan هايا عثمان اللين أكفتي أمني جيان زبيري طلحة عبد الرحمن المعوفي سعد بن أبي وقاص أكسما هايا أكفتي أمنني جيان دوبا وقال غيره من أهل العلم أول من أسلم من الرجال أبو بكر وأسلم علي وهو ابن 8 سنين علي وقا 8tti amanee jedhanii akkasit dubbatan duuba haaya awwalli immoo dubartoota irraa eenyu jenne khadiijaadha jenne duuba akka tirmiizii gabaasee duuba tirmiizii akkasit gabaase haaya riwaayaan akkam jennee walitti tolchina duuba ijoollee irraa kan aliyyi jiru ijoollee irraayi kan abbaa bakriiti jiru nama baaluqe baana kan khadiijaa jiru dubartoota irraa baana jennaan duuba aliyyi ilma abi xaalib ni dubbate waa'ee abbaa bakrii dubbateeti abbaan bakrii waa afuriin na dursee jedhee san afuran san gaxxumureeti achi booda maal jee haaya qaala لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر نم تكين أرجوجي كان أبا بكر رنا تالجسو نم عليت أبا بكر تالك جوجي إلا جلدته جلد المفترى لو ملين دي في نمكنا كان أجران نم أبا بكر نتالجسو أجران
dha'u malee hin dhiisuu akka nama sobaatuma muuttiyee bar akka isa soba uume sanitti dhahu malee hin dhiisuu jee duuba. Aliyyiilleen of gadi qabaa namaati faarsuu hin barbaadu namni isa faarsuu illee hin barbaadu. Obboleeyyan keenya seenaan abbaa bakriidhaa kutaan 7ffaan asitti xumuramee hanga rabbiin kutaa 8ffaatti nagaa walitti nu deebisutti nagaan nuuf turaa. Eegaa kutaan itti aanu immoo insha Allahu fi man aslama alaa yadayhi nama harka abbaa bakrii irratti amane dubbannaa. Abbaan bakrii eenyufaa amansiisee kajeutitti aana. Kanaaf warreen chaanala kanaaf haaraya taatan sabiskiraayib godhaa. Viidiyoo kana immoo laayik koomentii fi sheer godhaatii obboleeyyan keenya biraan nuuf gahaa isiniin jennaa. Nama walirraa dhaga'ee walirraa fayyadamu rabbi nu haa godhuu isiniin jennaa. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Kun seenaa abbaa bakrii kutaa 7ffaati.